kadir maraata wallahi wa billahi kadir maraata miti fayyaan akkasaan jiru. Kadir martuu maraateera jechuudhaan namoonni baay'een yaada isaanii kennaa jiru. Baacabsaa jechuudhaan beekama. Nama kamiifuu sodaa hin qabnu waan dhugaa jiru fuulduratti dubbachuuf namni duubatti nu deebisuu jiru. Waa'ee artist Kadir Martuu kanarraa xiqqoo dubbachuu barbaada. Oromoon kunis akkas gochuu hin qabu ture immoo. Obboleessa keenya kanarra gahee obboleeyyan keenya kan biraarrallee kan geenneef immoo fakkeenya akka tayu asumaan isinii dhaamnaa jechuudha. Kun namoota baay'eedhaaf barumsa ta'a. Qarshii 400 wayi baasee karaatti deebi'e. Guma waantiyyaa kanaaf amartii kaa'ee. Xaaxa'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafoni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu jireenya afiyaan ganni akkam isin jechuu barbaada. Madam qamamochee isinoo gulaalitiin keessan hojjetaara cuggaarraan daakaa jira. Cuggaarraan daakaa jira. Gulaalitii keessan kennaa jirtu jaa keessanii. Kennaa jirtu. Innaa amantii isin jechuu barbaadu immoo gulaalitii sadaffaan barbaade isinii galee sadaffaan hamti namni tokko nama naa kennu naa barbaada. Onnee wayyuu onnee onnee isinii galee jechuun lammaffaadhaaf immoo lammaffaa tokko qaba. Naa barbaadan isin jechuu barbaada. Har'a sigaa viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataa zanaa jennu isinii qabadhee dhufeetan jira. Guddaan kun akkamarra guddaadhaan itti fakkaata. Akka guyyaan iyyuu harkaa wal duumessa ta'e oolaara guyyaanis kun akkuma argitan. Duumessa ta'e oolaara kanaaf guyyaan akka tokko nurkaa babbade isinii galee warri illee hojii mootummaa garaagaraa qabdan mana ooltu warri kanuu immoo garuu gaachifachi fiiguu xiqqoo guyyaan nurkaa baduu danda'a. Akkasii egaa warreen magari chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii calm jedhanii ta'anii viidiyoo nama ilaaluun milishaa dawwalaa milishaan isinitti waama isinii galee Alam jette video nama atule subscribe godhin teessee galtee ilaaluun maayinni seeraan ala kun seeraan ala isin galee chaanaalii dimokiraasii qabne seetee maaliif subscribe godhaa dafaa subscribe godhaa atoo milishaa isinitti waa milishaa isin galee video kan illee hundi keessan like namni like hin goone immoo rabbarka keessan isiniif qajeelchu gara video. Nega Shivaanidha. Sodaa keessan ishee hinditti dhalattee guddattee Shivaaneedhamti. Mukkaasaadhaan garuu sabboontuu taateetti. Jaalala Oromummaaf jaalala fiqiriidhaan ammaaf waan ta'ee jira. Maal jechuu barbaadeni Oromummaan akkasitti gaafa jaalalaan namatti ibsan Oromummaa akkasitti jaalalaan gaafa nama biratti kennan namni Oromummaa gaafa akkasitti jaalalaan fudhatee fiqiriidhaan agarsiisuu namatti tola jechuudha. Sabboonummaan inni sirris isa kana jechuudha. Aadaaf eenyummaa ofii gaafa nama biratti dhiyeessan karaa jaalalaan karaa fiqirii ta'een gaafa ta'u namatti tola. Wanti kun baay'ee na boonsa. Shivaaniin maannoo sabboontuu keenya irreecha barana dhuftuuf akka as dhuftee nafaana irreeffattee akkaataa aadaaf duudhaa Oromoodhaan jaarsummaa hin barbaachisu bakka. Bakka raachi dhumee dubbiin dhumee sumaa jennee Oromoo gooneerra. Sumaa jennee Shivaanii hindi dhamti mucattiin sumaa jennee Oromoo gooneerraan. Bakka ati jaallatte malee nusi jaallanneerra baay'isee bakka ati aniyyuu madaamiin tokko mucaa tokko siin kenna jetteetti aniyyuu siin eegaa jira siinii galee. Harmee Suraadinati Harmee eenyudha? Fidee dhufte yaadi kan ammoo mana kiraayii barbaaddiyuun fidee dhufe. Manni kireeffamu eessa jira reesi? Isa boontuun keessa jirtu tagal. Maali boontuu kireeffatee keessa jira biti isa keessa? Boontuun naan taatu abbaa manaa qabdi isheen naan taatu ishee kanatti galchina ishee keessaa hariine. Maal rakkoo qaba ree abbaa manaa qabaadha? Anaaf rakkoo qaba keessaa baatu boontuun. Is bakka manni qullaan hin jiru taanaan rakkoon qabu. Jira manni qullaan jira boontuu keessaa hariineetu ati immoo itti galta. Haari'amtu boontuun. Hin baatu isheen keessa? Maaliif hin baatu? Akkasuma. Isuma guddaa nuti keessa jiraannu kanatti kireessinu reessammoo. Nuti immoo maal keessa jiraata? Rakkoo maalii qaba kan keenya nuti baanee iddoo biraatiin kireeffannu warri. Mana koo kiraayii hadheen nagee iddoo biraatiin kireeffadha. Maal rakkoo qabaa yookaan immoo waanuma bira teessure kiskuma koo keessa lama taanee kireeffannee teenya. Daaqa.
Amma tisammuun kee nagaadha. An mana gaadhaam xiqqoo isuma isheen abbaa manaa hin qabne tu garaa kun raasee akkana paruma godhe malee maal rakkoon qabu. Tu isheen abbaa manaa qabaatte rakkoon qabu dhaqee gadhiisuu hin danda'an. Abbaa manaa qabda. Abbaa manaa qabaa. Abbaa manaa qabaa. Abbaa manaa qabaa? Ani badee. Maal jettee amma kana dhaabbattee ilaalta yeroo akka kana lafa. Abbaa manaa qabaa naan jetti meeddan amma kana kaakkeeti. Maal dhaabbattee ilaalta neen doon? Qoy kaasammoo mi'a koon fudhadhaa. Mi'a isa kam? Mi'a kana moo? Isan dugdatti baadhee dhufee osoo naan kaffaliin hin deemtu fudhatte. Qarshii qabadheen jiru waan. Deekkee abbaa manaa gargaafi dhiqottu. As dhiyoon jiru innis. As dhiyoon jiru? Deemina raasiin jedhe. Maal abbaa manaa qabaa itti. Qabacha baankee. Isa iyyuu kolfitaa agaagulii. Minimasi jechuun abbaan mana erga fagoo jiraate maaf hin kireessituuf jechuun al tokko jechuun waxii wajjin hojjettu sinii galee bareedduudha maaf dhoksiteen immoo atu alatti itti himtee koo gaarii ture hin bareeddi immoodha hin bareeddi. Ya menor kukutyalo, hiwatato mi kwazo, belepeyas no, fikir sinor no, dastagan mo mi pasao, nagamina fakao, belepochulo, fikir sinor no. Betu bi godel, iskalesh deras tasfa, mehedu aykaram, mehiwatal falle chikasfa. من ملو بايهون فكر اسكالو بيتو لبني مولا الامرو يدم قلتو فكر يبزا مودد يبزا بقولهم بيت لاي دم كويت لاي او يتاي او فكر يبزا مودد يبزا بقولهم بيت لاي دم كويت لاي او يتاي او Anisuma dhuguma yeroo kana maal wama amannee wama dhiifnu dhabneerra wanti yaa mucaan kun mucaa Oromooti beektu hedduun keessan beektu jedhee tayyaadha. Miidiyaarra baanee piraankiidha yookaan immoo diraamaa hojjetaarra miidiyaarratti akkas goonee qalabatii walii goonee akkanaan hin jenne jechuun maa inni jechuun dhugaa ta'uu qaba yookaan isayyuu inni muslimaa mucattiin immoo kiristaanaatti fakkaata jedhaa akka barbaadan nutti taphadhaa. Dhugaa dubbachuu fi wanti obboleessa keenya kanarra gahee obboleeyyan keenya kan biraarrallee akka hin geenyeef immoo fakkeenya akka tayu asumaan isinii dhaamnaa jechuudha. Obboleessi keenya kun akkuma nama kamittuu dalagadhee of jijjiiree maatii kiyya jijjiira jedhee karaa ejensii fi dallaalatitti 420 kafalee haadha ofiitiin nageggeessi jedheeni gara Dubaay imaluudhaaf akka nama kamittuu dalagatee of jijjiiruudhaaf harmeen isaa gara Booleetti geggeessite ergasii xayyaara yaabbatee gara Dubaay imaluuf enna keessa seenuu deemuu hin dandeettu jedhanii sababni maali jedhee onni gaafatu fiizan kee feekidha yookaan fiizan kee foorjiidha jedhanii of duuba deebisanii hambisanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya baandaa Dubaay keessa teettee fiizaa isinii hojjenne jettuun hin nyaatamina hin sobamina fakkeenya obboleessa keenya kanarraa fudhadhaa. Egaa akkuma kana dhageessanii kaatanitti mucaan kun hedduu tokko nama rifachiisa. Gaafa inni akkas haadha isaatii wajjin dhaqee achitti haati isaa gaggeessite jechaadha. Gaafa inni dhaqee suuraan kun hedduu tokko sooshaal miidiyaa irra deddeemaa ture. Namoonni baay'een irratti dubbataa turanii hedduu tokko gara nama nyaata. Hedduu tokko barumsa isinirraa ta'a. Barumsa isiniif ta'a wanti kun jechaadha. Ejensiin garaa garaa waan akkasii hojjetaa jiru gaa. Wallaahi billaahi niin kofla. Kadir martuu Kadir akkije yaa Oromoo. Kadir osoo maraa sanaan jaaniin nama kumaatama meeqaan lakkaa'amu maraachee oofaa jira meediyaarraa jeela. Hee anaan maraata uummata kanaan maraata jeeti. Kadir martuu uffatee dibatee reestooraantii guddaa takka keessa dhaqee kofla inni koflaa jiru sila argitanii namni hundi mufaatii fi lola dhiistanii kofla deebitanii kofaltan. Kadir maal jeebeetanii ilmoon ani dhale
shukrii jamaalii dhalee jechuun jirani jee qoflee maraacha uummata kana jee jee Kadir Martuu akkasii gaa shukrii takka shukrii mataa gataa deebisanii ani narraa guutamte jee Kadir akkana harka banee Arafat Kadir Martuu si malee. Egaa akkuma asirratti dhageessan namoonni baay'een Kadirii maal jedhaa jiru hin maraate Kadir maraateera waan baay'ee dubbatamaa jira jechaadha. Isa kan Kadirii wal qabatee waa baay'ee jira. Abbaa cabsaa jechuudhaan beekamna. Nama kamiifuu sodaa hin qabnu waan dhugaa jiru fuulduratti dubbachuuf namni duubatti nu deebisu jiru. Waa'ee artist Kadir Martuu kanarraa xiqqoo dubbachuu barbaada. Artist Kadir Martuu jechuun ija Oromooti. Yookaanis qaalii Oromooti. Qaaliin Oromoo siniifi yoo wareegame malee ta'u yoo ta'e isan beeku. Garuu mucaan kun sa'aatii afaan Oromoo barreeffamuu qabutti, sa'aatii afaan Oromoo waleleeffamuu qabutti, sa'aatii afaan Oromoo yeedaleeffamuu qabutti, sa'aatii afaan Oromoo sirbamuu qabutti nama sirbee adda durummaan uummata Oromoof sagalee ta'e, nama dararaa hamaa keessa ture, nama baqatee waa meeqa rakkina meeqa keessa ture Kadir Martuudha jechuudha. Jaallattanis jibbitanis. Yenna kam yenna fayyaa qabu. Har'a yenna inni fayyaa dhabu Juwaar Arsii warra arrabsee Wallagga arrabsee Shawaa arrabsee tani warra dhagaatti guurtanii Juwaariin arrabsee Juwaariif waan inni jedhee sirbaa ture kana dura ni yaadattu. Isuma dhiyoo yenna inni dhamesa. Yaa Juwaar koo Baqqalaa koo Wallagga koo Arsii koo Jimma koo biyya Harargee koo biyyanni waameen sirbine biyyanni mimmaansaa buusee uummata Oromoof hin qabsoone ni jira mucaan kun. Har'a yenna inni fayyaa dhabu immoo ittuma ofii keessanii naannotaniitti fayyaa isa dhabsiisuuf yoo ta'e malee mucaan kun har'a sammuusaarra hin jiru. Yenna sammuusaarra jiru uummata Oromoo kanaaf waan gaggaarii dalageera lubbuusaa qaalii kana aarsaa qabsiisee waa meeqa hojjeteera uummata Oromoof. Har'a kabajamuu hin qabu. Yoo inni dhukkubsate dhukkubsataa kee wallaannachuu hin qabdu. Nama yenna nagaasaa siif hojjete har'a dhukkubsate faana gadi deebite yookaanis akka inni dhukkubsate sanatti ofii kee sammuudhaa dhukkubsatteetu suura isaa laxxaftee arrabsaa jirta jechuudha Kadir. Dhukkubsatee ruubii caammaa Kadirin taatan warri Kadirin arrabsaa jirtan isinitti himan. Kadir jechuun qawwee Oromooti sitti himan. Nama sodaa tokko hin qabne madirakii irratti eessarratti nama sodaa saba biraaf amma xurii qeensaa hin qabne Kadir Martuu jechuudha. Har'a waan inni dhukkubsatu wallaannachuudha yaallachuudha malee ittuma madaasaatti soogidda firfirsaa ancaalu madaatti dabaltanii akka inni fayyumoo akka inni dabalee maraatudha kan isin barbaaddan. Naaf himaame. Maal isin isa kanaan dura ulataa namni isiniif oole maaf hin yaaddan? Namni haga jirutti waan gaarii sin dalagaa waan hamaa sin dalaga. Jaallatees miti. Yookaan garaaf dalagaa, yookaan maqaaf dalagaa, yookaan sabaaf dalaga. Kanarra hin darbu. Sigalee. Kadir garuu kana hundumaa keessaan garuu hin qabu. Uummata Oromoo isaaf qabsaa'e. Har'aoo Juwaariin arrabsus, uummata Oromoo hunda walitti qabee arrabsus kanaan dura yenna fayyaa qabu. Fayyaatu laalama. Yenna fayyaa qabu siif waan gaarii tokko waan uummata Oromoof bu'aa buusuu qabu tokko buusee darbee jira. Har'a ammoo yoo inni balleesse iyyuu gorfattee deebisuudha malee ittumaa dhagaa darbattee bubburuskitee ajjeesuu barbaadda yoo ta'e malee bu'aan ati argattu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu irraa dhaabbadhaa. Waan barbaade haa barreessu, waan barbaade haa dubbatu, waan barbaade haa godhu. Ammanni lubbuun jirutti kunuunfachuudha. Isa dura laaltanii. An akkasitti yaada. Share copy link gochuun dagatinaa lafa nagaa naa oola. Akkuma argitan asirratti Soodaan yaada bareedaa kennee jira. Yaada kanarratti dabaluun iyyuu hin barbaachisu. Inna namoonni baay'een jechuun al tokko gocha Kadir yeroo laaltanis xiqqoo waan nama rifachiisu fa'i dubbachuu danda'a. Garuu immoo kan miira keessa dabalee galchuu danda'u namuma kana jechaadha. This box better than the box he was held in. I'm Mama D in that outer. I call him Daddy like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top. Challenge kun immoo jammaramee kunoo maraanni gubannee dubartoota Oromoo wajjin dubartoota Oromoo wajjin jenna malee maal jenna gaa. Egaa viidiyoon raawwa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin ture isin bohaarsa isin gammachiisee yaada keessan komeetii jalatti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti isin kabaja Orooshaw.